biyyatu biyaftola Dadhabatu leenjisa yaabate Dadhabatu leenjisa yaabate Dabolami ntu yaamate Jigindi geerufe baay'eedhaan Akeekatte anakeekatte manni gaafa roobu didhimmisa Gameessa ko inni diinumaa duruuni beeknaan beenyasa Ormaan miche rasheertuu kalee saree nama nyaachisa Itti laafina jabeessa gatii qabsaata galeessa Gaamee kambaa kambaa Oromticha beeka yabbata farda Gaamee kambaa kambaa Oromticha beeka yabbata farda Maaloo maaluma ta'u walitti kaatee qabaanuu danda'u Hortuu faana deemnaa gattuu miila dhoofna Keenya gadaan keenya Yoo geerra ligee laraa keessa deemna Darbitu darbii akka mujaasa dhiqichaa 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 Darbitu darbii akka mujaasa dhiqichaa 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 Darbitu darbii akka mujaasa dhiqichaa 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 Jijjiguu wanni dhimmisu Manna abbaan hortee gadi dhaabbate Manna abbaan hortee gadi dhaabbate Abbaa biyyatu biyaftola Dadhabatu leenjisa yaabate Dadhabatu leenjisa yaabate Galeessarra baree waa baree dammaqee kunoo wallaggeeffate Jijjigu inni dhimmisu manaasaa gamtaadhaan ijaarrate Sanyii gada dalagee dhufee jabaan jabaa dacha miidhate Saalfatti sunu qaalessu ilma abbaa gadaa nu tarkaanfate Gamana, Mate hayyuu walitti yaa'e gadhee gufachuu fafa Boyyaa dhiiroo sossorii sooruu siyafa Itti diiganii bahuunii callafti diina gargar baasa Warfi orfine chilaalaa fuutu lootuu balleessa Itti diiganii fidanii lubbuudhanuu gaffalan aarsa Itti laafina jabeessa gatii qabsaata galeessa Gaamee kambaa kambaa Oromticha beeka yabbata farda Gaamee kambaa kambaa Oromticha beeka yabbata farda Maaloo maaluma ta'u walitti kaatee qabaanuu danda'u Maaloo maaluma ta'u walitti kaatee qabaanuu danda'u Toltuu faana
Media Network qophii taasisuu Oromiyaa Media Network torbaanii guyyaa wiixaa taasisanii dhiyeessaa turreen akkuma kaan namoota gargaraa hayyoota Oromoo abbootii gadaa jaarolee biyyaa nam siyaasaa qaamolee gargaraa sanii dhiyeessaa ture. Daddabarsin Taayyee keessummatii waan taateef ulfaadhi galatoom duratti. Balii bammoo Taayyee siin jedhe interview tanaaf. Interview tana namni dhaga'u Taayyeettis na beeka. Abooran immoo abbalii bannaan jedhee jira. Lachuu wal cinaa qabdee tumee oofte hin badu. Mata dhiiraati gaaffii jalqabaatiin itti keeyyanna waggoota wayiin duratti ODP ergamurraa erguutti giza jijjiiramu tiimii jajjabsu qabatanii baatan tiimii lamma jedhamtu. Tiimiin sun amma lubbuun hin jirtu dhageenya. Warri tiimii sun kee jirullee hedduun isaa sababa adda addaatiin dhiibamuu darbatamuu dedeebanii dubbachaa turan. Amma tiimii kamisanii hin jenna tiimii Abiy Ahmad jechuu dandeenya. Amma gaafa duraa wanni tiimii ta'uu nu barbaachise maal inni ka jedhu laaluudha. Guyyaa sun roorroo keessa turre namni amantaadhaan waliinaa isaanii baay'een turre ijaaramni diinaallee caasaa keessa ture sodaat ture kanaaf amma namni hagoon wal amanu bakka bakka walitti dhufee informalii gruupii ta'uun barbaachisaa ture. So tiim lammaa jennee akka itti baane moggaasa sanis goonee hin deemneef rakkoo suniif boodarra gaafa injifannoon dubbiin xumuramte waan san informalii godhanii garee xiqqoodhaan qabuun barbaachisaa waan hin turreef. Kanaaf tiimii jijjiirsitan. Tiimiin akkasumatti paartii hundumaa miseensi paartii ijaaramni jiru hundumtuu socho'ee qaama waan sanii ta'ee ODP erga taanee booda ganaa achi keessatti tiimiin wanni barbaachisuuf hin jiru gubbaa haga jalaatti bitaa mirgatti hundumtuu wal faana bilisummaadhaan hirmaachuu waan danda'uuf sodaanis waan hin jirreef wanni bakka tokkotti waan xiqqoo keessatti qabanii deemaniif waan hin turreef sababa saniif tiimiin wanni jedhamu hafe malee namoonni gaafa san tiimii san keessa turan jaallan gaafa san ibidda jala dhaabbatanii dubbii fuulduratti oofaa turan hundumtuu hooggansa olaanaa paartii ODP keessatti dabalameetu akkasumatti dhufe jechuudha. Injigamee faca'ee jedhan sun akkasii miti. Wanni gaafas tiimiin barbaachiftee fi qabsaa'uuf gaafi saba deebisuuf akka ta'e nutti himtanii wanni sun achiif godhuu nutti himtan amma akka jettanitti gaafi uummata Oromoo gaafate keessa sana eegee ODP taatanii as wanni san deebiftan maal dhimmi magaala Finfinnee tokko nuu kaasuu dandeetti. Dhimma magaala Finfinnee ijoo guddoo dubbiin afaan Oromoo ijoo guddoo dubbiin daangaa ijoo guddoo gaafileen saba kana hedduun qaawwatee san tireen ijoo guddoo sun keessa tokko hadiyaa deebifnee tan qabdu. Gaafii baay'ee deebifnee jira. Qabatamaatti gaafiin Oromoo tokkoffaan gaafii abbaa biyyummaati biyya tana keessatti akka lammii lammaffaatitti lakkaa'amaa ture ammoo aga dhaabbata isaa biyya tana keessatti aangoo isaa malulleen arganne biyya keessatti gara olaanuttuu odoon ta'in qe'ee isaatittuu gadittuu godinattuu aanattuu naannottuu harka nama biraatutu dhufee akka inni itti bobba'u akka inni itti galu itti himaa ture. So kun cabee jira. Kanaaf Oromoon abbaa biyya ta'ettani? Oromoon abbaa biyya ta'e. Abbaa biyya ta'uu isaatii fi abbaa biyya paartiin Oromoo aangoo qabachuun irratti kiiloo taa'uun waan tokko Oromoon faayidaa isaa argachuu qaba argatee jira duubi. Amma abbaa biyya ta'e. Laal Oromoon faayidaa inni argatuu qaba akkaatuu jette. Faayidaan Oromoo tokkoffaa waan kaleessa yookaan waggaa 10 dura waggaa 20 dura yaadne sun isa qofa miti fedhiin Oromoo. Fedhiin Oromoo waan har'a jiru kunu boru ambiraatiitti jijjiirama kunuu gaafa jalaa deebi. Gaafa duraa Oromoon bilisummaa hin barbaada. Miidiyuma amma ittiin dubbachaa jirru kun waggaa tokkoof walakkaa dur miidiyaa kana laaluu yakka ture mataa isaa. Ati illee ammas jirta as seenuun ulfaata ture. Amma seentees dhuftee jirta. Wanni kun karrii banamee jira. Oromoon waan barbaade dubbatamaa akkana jettee namni amma jedhu hin jiru. Waan barbaadu Oromoo qofa dubbataaf Taayyee. Namni kana cufuma dubbata akka Oromootti nu dhimmi keenya sun guddoon akka Oromoo waan taateef Oromoo waan adda gaafii gaafate qabsaa'eef sun keessa. San kaasu jira kanayyuu gaafatee jira. Bilisummaa barbaadee jira Oromoo.
Gaafa san bar namni nama ukkaamsu jira, han ukkaamamu jira. Namirrayyuu olitti ukkaamsaan Oromoo irra ture. Dimokiraasiin tun gaafa dhufte, gaafa namayyuu wal qixxeessite, deebii guddaan ka deebi'e ka Oromooti. Namni biraa gaafa sanuu relatively wayyaa qaba. Jechuun of course an Oromoodhaan qixxeetti qabsaa'ee rakkataa ture waan jiruufi gaaffiin kun nama biraati. Garuu immoo gaaffiin kun ka Oromootii miti jechuun dandeenya. Hin danda'an. Ka Oromootii miti jechuun dandeenya. Oromoo waan barbaade dubbachuu hin barbaada. Oromoon bilisummaan miidiyaa akka jiraatu hin barbaada. Oromoon abbaa barbaade filatuuf dirreen dimokiraasii akka bal'atu hin barbaada. Gaaffii Oromoo nuyi waan deebifnu qabna. Kan immoo nutti mul'atiin ka sagantaa nurraa adda qabus abbaan biraa yoo jiraate saniif filatuudhaaf Oromoon hiree argachuun kun Oromoodhaaf gaaffii ture. Maaliifuu akkaataa filannoon akkaataan hin beekama kanaan dura. So kunuu gaaffii Oromootii miti namni yoo jedhe dogoggora kun miti isa. Kun gaaffii Oromoo callaa miti hin jenne Oromoon akka sabaatti qabsoo godhamtu keessa gahee olaanaa qaba. Gahee olaanaa qaba kanaafuu waan biicaala argachuu qabaa osoo hin ta'in waan qabsaa'eef qaba. Namni cuftiisan illee gaaftii ijaartanii qabsooftan suni waan achiif godhu feetan qabdan. Achiivmentiin keessan hangum siyaasaa qabachuu moo gaaffii Oromoo deebisu? Achiivmentiin keenya aangoo siyaasaa qabachuu keessa jira malee aangoo siyaasaa qabachuuf miti. Aangoon siyaasaa meeshaa ittiin waa tolchani malee mataa isaatti itti galma miti jechuudha. Erga bakka san seente immoo erga aangoo kana qabatte immoo waan tolchitu qabdu. Biyya kana keessatti rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon hawaasummaa waan yeroo gabaabaa keessatti dhalatee miti. Gaaffiin hirmaachisummaa, gaaffiin walqixxummaa biyya kana keessatti qaatarraa ukkaamamaa dhufe jechuudha. Fayyadamummaan diinagdee gaaffiin korraapshinii wal qabatee jiru qaatarraa qalbii namaa ani caasaa mootummaa keessa jiru qofa odoon ta'in achi alayyuu ka jiru nama korraapti godhee waan baay'ee wanni badee jiru jechuudha. So kana sirreessuuf yeroollee hin gaafata, yaada haaraa fiduu hin gaafata, ijaarama sirreessuu hin gaafata, waan baay'eedha ka gaafata. Asuma sedhaaba eegii sirreessuu qabanii dhuguma waan hedduu sirraa'uu danda'a. Mootummaan Abiy Ahmed hammaan tana aangoo biitana bulchuu harka qabu. Hojiilee gurguddoo akka addunyaatti Noobel Piraayizii lakka injifatu gargaaran hojjetee jira. Waan gurguddoo midhaasee jira. Wal dhabdee adda addaa araarsee jira. Gaaffii Oromoo tayyoo dhugumaaf deebisuuf fedhii qabaati. Agaruu cufkisee dhabdee naaf taa'ee. Gaaffii Oromoo deebisuudhaaf fedhii hin dhabne. Gaaffiin Oromoo deebi'ellee jecha jiran. Hanaaf hin jiru jecha hin jiru. Gaaffiin Oromoo. Hadeebii keessa tokko dunaa kaaftee dhibee kareefu kaaf malee gaaffilee gurguddoo akka ijoo sabii kun gaafate hadeebiiftu fakkeenya hadeebiifta. Gaaffiin Oromoo amma maaliin? Magaalaa Finfinnee sii kaasee ture, dubbii afaan Oromoo kaasee ture, dhimmi daangaa kaasee ture, ijoo gurguddoo waan ta'aniif jechuu keessa. Yaa dhimmi daangaa jira. Dhimmi Finfinnee dhimmi afaanii jira. Dhimmi afaanii wajjin yoo wal qabatee kalaallu taate dhimmi afaanii seeraa wajjin waa wal qabatu, heeraa wajjin waa wal qabatu. Gaaffiin kun akka deebi'u gaafannee jirra duraanii amma immoo akka deebi'uuf hojjechaa jirra. Akkanumatti afaan Oromoo boruu ganamu afaan federaalaa haa ta'u jechuu hin dandeenya. Maaliif hin dandeenya? Dubbiin sun heera irratti barreeffamee jira. Heerri kun fooyya'uu qaba. Heerri kun immoo akkamitti fooyya'a? Tartiiba ittiin fooyya'u mataa isaa qaba. Naannoleen biyya kana keessa jiru haa fooyya'u jechuufu akkaataan itti hidhamee jiru keessa 9 keessa 6 deeggaruu qaban fooyya'u. Agartee mana marii federeeshinii keessatti fi manni marii bakka bu'oota uummataa walitti dhufanii bakka tokkotti harka 2/3dhaan wanni kun haa fooyya'uun jiraachuu qaba. Kanaaf piroosesii gaafataa jechuudha. Piroosesii gaafataa kan ammoo gochuudhaaf hariiroo Oromoo fi naannolee adda addaa wajjin jiru gaaffii afaan Oromoo barachuun Oromoo qofaaf odoo hin ta'in sabaaf sablammii biraatiif illee akka fayyadu. Itoophiyaadhaaf faayidaa akka qabu. Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti hidhuu akka danda'u. Itoophiyaa fi Somaaliyaa walitti hidhuu akka danda'u. Itoophiyaa fi Tanzaaniyaa walitti hidhuu akka danda'u. So hundumtuu hubatee waan kanarratti deeggarsa akka nuu kennu akka nu wajjin dhaabbatu fi afaan biraatis afaan silaa Itoophiyaa fi biyya biraa walitti hidhuu danda'an hundumtuu wajjin dhufee saayinsiidhaan laallamee akka wanni kun dhufu kana gochuun maal? Gaaffii Oromoon gaafatu kan heeraan haa deebi'u heerri biyya kanaa haa kabajamuu namuu jedhee hin jiru. Heerri cabee jechaa turre kanan dur amma haa kabajamu jechaa jira.
namni amma gaafatu heerri haa kabajamu malee heerri haa cabu namni jedhu hin jiru. So karaa kana hin deemne yoo ta'e akkaataan itti deemaa jiru kun sirriidha inni tamannaa. Makkan uummatatti mina uummata fakkeenyaa fi gaaffii Oromoo gaafachaa turu waggootaa fi dhiyootan ammoo gad baatanii waan burjujjii uummata tokko uummatatti himtan afaan Oromoo afaan Shawwalii afaan hojii paartii keenya goonee jettanii turtan. Uummati Oromoo gaaffiin afaanii gaaffiin ilmaan ofitti wareege gaaffiin qabsaa'aa fi ture. Afaan sabguddaa afaan ardii Afrikaa kan keessatti iyyuu Keenya Tanzaaniyaa Ugaanda dabalatee baay'inaan dubbatamu afaanota gaaffiin akkasiituun ka'in ka kiraateriyaa sabaallee yoo laalan waliin madaal waliin gabbaanii afaan Oromoo afaan paartii goon jechuun saba kana qoosum taatu. Afaan Oromoo afaan Affaar wajjin afaan Sumaalee wajjin afaan federaalaa yoo ta'e kanan dura sonni jechaa jiru afaan Oromoo Amaarinyaa wajjin yoo afaan federaalaa ta'e akka itti yaadamu sun jijjiiramuutu irra jira dhiibbaan Amaarinyaa irra gahu hin jiru. Agartee waan afaan Sumaalee jechuun beeku Sumaaleen uummata guddaadha dhugaa dubbatan. Keeniyaa keessa jira, Jibuutii jira, Somaaliyaa jira, Itoophiyaa jira, biyya afur jira. So amma akkaataa afaan federaalaa itti goonu nu amma biyya harkaa qabu. Biyya harkaa qabna akka kaleessaa namni karaa irra bahee yookaan rasaasan dhumee yookaan maaliin dhahee ta'ee gaafatee akkasitti yoon tahin wanni kun gaafii miti jechuun biyya kanaaf maal tolchaa biyya kanaaf maal fayyadaa gaafa kanammoo yaan Oromoodhaaf immoo deeggarsa akkamii finnaa gaafa gaafii uummata biraa wajjin deebifu gaafa walqixxummaa gara naayis finnu gaafa gara naayis finnu wanni kun Oromoodhaaf akkamitti tumsa sassaabnaa fedhii Oromooti irratti gaafii Oromooti irratti Oromoo waanuma ofii kanayyuu kophaa isa dhiibuu hin qabu obboleeyyan isaa wajjin ta'ee sirriitti wal faana. Obboleeyyan waliin gaafii dhugaa qaban gaafachuun obboleessummaa hin diiddi Taayyee fakkeenyaaf Oromoon gaafii dhugumaan qabsaa'ee fi nam kenna bulchaa jedhanis isaan tamanina sani kennanii gaafii sun siirasli deebuu fi qabdi malee obboleessi dhibii daradha Oromoo waan qabsaa'eef dhabuu qaba waan lubbuutu bareedu. Lakki waan Oromoon dhabu hin jiru. Waan Oromoon dhabu hin jiru. Oromoo waan dabalatee argatu malee waan dhabu hin jiru. An qabsoomuufis kanaaf garuu Oromoon gaafii isaa humni tumsu yoo dabalame gaafiin Oromoo salphaatti anarra jiru qofa odoon ta'in kaboruu dhalatus deebi'uu danda'a jennee waan amannuuf akkas goone. Sappoortii sun guurratutti gaafiin Oromoo hin deebinee kanaafuu koomiin uummati kaas dhugumaa jechuudha gaafileen sabi qabsaa'e gamma akka hin deebine namanti sanillee. Gaafiin Oromoo laala amma laala waan duratti siin jedhe jidduu hedduudhaan wanni ciccitu yoo jiraatuyyuu dubbiin afaanii akkan siin jedhe heeraan deebi'u. Heerri kun immoo namni tokko akka kaleessa warri duraan aangoorra ture yeroo barbaadanitti waan fe'an cabsanii yeroo barbaadanitti immoo waan fe'an daranii tolchansanii tolchinu heerri kana itti amanna wanni fooyya'oo jiraate karaa heerri ayyamuun akka fooyya'oo barbaanna. So kana gaafa goonu immoo namoota uummata biyya kanaa naannolee biyya kana keessa jiran hirmaachisuun nurra jira amansiisuun nurra jira bulchiinsi nuyi harkaa qabnu kun fedhii isaaniitiinis akka faallaan ta'in fedhiin teenyaaf tasaanii akka walitti hin buune hubachiisaa deemuun nurra jira biyya takka waliin ijaaraa jirra akkasitti ka hojjechaa akkasi kalaalluuti jedhame gaafiin Oromoo gaafii gurguddoo gaafii sun ammoo ODP'n yeroo uummata Oromoo qabsootan dhiibii armaan ga'u gaafii teessanii deebifna bakka addatanii baafnatanii waa dagaltanii gaafii tan irra fuutanii maqaa OPDO sullee jijjiirtanii ODP gootanii ODP'n adoo gaafii saba tokko hin jijjiirin ammoo dhiyoo tanaa EPP jedhee maqaa dhibii horatee as bahe kun maaliif barbaachise? Kun waan barbaachiseef kanaan dura caaseffama adda waa'ee keessa turre yaadamni ittiin qajeelfamaa turre immoo dimokiraasii warraaqsaa jedhama. Achi keessatti akka rakkootitti wanni ati ilaaltu rakkoo gurguddaatu biyya kana keessatti uumamaa ture. Yaada saniin caasa saniin wanni sun qalbii namaa keessatti waan uumu qaba jechuudha. Adda waa'ee yookaan immoo EPRDF gaafa jedhanii waan namni itti wal bira qabsiisee ilaaluu jira. Wanni jijjiirame baay'ee jira. Akkaataan manni murtii kaleessa itti turee fi har'atti ture baay'ee garaagarummaa qaba. Akkaataan raayyaan ittisaa kaleessa itti turee fi har'atti jiru garaagarummaa qaba. Akkaataan poolisiin wanni baay'een wanni jijjiirame baay'eetu jira. Haa jiraatu iyyuu malee immoo gaafa adda waa'ee namni jedhu waan nama yaadachiisu qabu. Tokko kana caaseffamni sun. Yaadamni sun immoo lammaffaa yaadama ofiifuu rakkoo dhale yaadama ofiifuu rakkoo ta'e. Amma naafsi
waan ta'e irratti akka wal shakkinu yaada shakkii yookaan misooma siin jedhaa kaan farra misoomati kuni maxxanaa siin jedhaa kaan jedhaa waa wayii addaan qoodu malee akkasitti ilma namaa kan yaadama ilaalama wal guutuu ta'een hin laalu. Ifama abdaa yasumas dhaaba. Yaadni sun rakkoo. Kanaaf yaadni kun jijjiiramuu qaba dur. Yoo akkasirree wanni saniif hiphi dhaabdanii fi leegaasiin isan duraan qabdan bada waan ta'eef maqaan sunu sammuu namaa yoo dhufu namii waan jibbuuf akkuma ODP jijjiirtan sun jechuu kiyya. Paartii haara jijjiiruu fi akka namni san hin jibbin akka namni san hin shakkin tolchuuf malee gaaffii saba deebisuu fi miti akkasitti hubadhe tokko. Lammeessooni mee paartii tan nama dhaabee warri dhaabsuun cuftaa gamman jira. ODP kee warri qalees Oromoo ijjeessaa hidhaa ture guutuun keessum ciisa. Aduu nam hin jijjiirin sunsum jijjiiruun itoo mi'eessiti. Gaafa dura wanni sirrii jala muramee beekamuu qabu maali? Gaafa maqaa jijjiirtan, gaafa caaseffama jijjiirtan, gaafii sabaa deebisuu fi miti ilaalama namaa keessa waan jiru saniif jecha an jedhu sun sirrii miti akka ati itti jettu. Bakki sun dogoggora. Maaliifuu wanni nu jenne maali? Yaadamni sun caaseffamni sun mataa isaatitti rakkoo waan ta'eef innuu rakkoo waan dhaleef yaada san qabatanii ijaarama san qabatanii rakkoo an Oromootis haa ta'u ka sabaaf sablammii biyya kanaa hiikuun hin danda'amu. Federaalizimii silaa kanaan dura heera irratti kaa'annisan kan ofiin of bulchuu fi ammoo akka dhaabbata ofiititti akka gahee ofiititti hirmaatanii waliin biyya bulchuu sun wanni sun mirkaneessuu hin danda'u. Hidhaan achi keessa jiru sun hiikkachuudha qaba. Gaafii Oromootis haa ta'u gaafii sabaaf sablammii biyya kana deebisuudhaaf tokko caaseffama san diiguun dirqama. Yaada sanis diiguun dirqama. Yaada haaraa yaada silaa namaaf nama wal jalan dhaabne sabaaf saba wal jalan dhaabne amantiif amantii wal jalan dhaabne kan lammiilee biyya kanaa sabaaf sablammii biyya kanaa ija tokkoon laalu yaadama hundumtuu yaadasa walitti fidee humna isaa walitti fidee waan kophaa qabatee waan waliin hojjetu immoo akka dhaabbata isaatiitti waliin keessatti hirmaatee hojjetuu danda'u waan akkanaa fiduu qabnaadha. So kun kana gochuun gaafii uummataa deebisuuf durattuu sitti meera jalqaba hoggaan jalqabe maalirraa jalqaba aangoo qabachuun namni mataa isaatitti aangoo qabachuun galma miti aangoo kanaa waa hojjechuu aangoo kanaa maal inni wanni hojjettu atamma waa wayii yoo feetu waa wayii fakkeenyaaf kampanii wayii ijaaruu yoo barbaadde kampanuma wayii biizinasa wayii ijaaruu barbaadde gaafa duraa kampaniiwwan duraan jiran hoo duraan keessa jiraattee keessa bahuu haa barbaadde waan bira maal inni rakkinni isaa ilaalta erga san hubattee booda yaada kamiirratti hundoofteeti kampanii dhaabuu akka barbaaddu riisoorsii eessaa akka argatu waan kana ilaalta. Erga kana ilaalte immoo caaseffama akkamiitiin waan kana galmaan gahaa jetta. Wanni ati yaadde maqaa biraandii waan sanii gurguruu miti waan barbaaddu qabda. Kanaaf waan barbaachisu achiif goonaaf hojjetu. Kanaaf waan barbaadnu achiif gochuuf waan kana tolfan ijaaramnis meeshaadha malee galma miti mataa isaa waan ittiin hojjennu waan qabnuuf. Isa nama mootummaan Abiyyi Ahmadi uummati san filateeti miti kan gubbaa jirtan qabsoon dhuftanii qabsoo sabaa taasisan fiiti. Murteessuuf jettan kan fakkeenyaaf ammaa toltuu ODP'n dhaaba Oromoo bakka bu'aa indipendantilee Oromoo faayi tolcha paartii kan jissuuf yookaan diiguu fi Oromoo mari'attanii. Akka waliigalaatitti dubbiin paartii ilaallata. Kana namuu beeku irra jira. Miseensi paartii sunuu miseensa miliyoona 3 akka qabnu hunda bira ga'uun akkaataan paartiin itti ijaaramu. Paartiin ijaarama qaba. Koree hojii raawwachiiftuun qaba. Koree giddu galeessaa hin qaba. Isaanii olitti yaa'ii hin qaba. Achii booda ijaarama garaagaraa hin qaba. Haa ta'u karaa kanaan gaafa yaa'ii jimmatti geggeessine kallattii muummichi ministeeraallee itti aanaan paartii keenyaas kaa'an jira. Wanni sun maal tokko yaada haaraa Oromoofis Itoophiyaafis gaanfa Afrikaafis ta'uu danda'u viidiyoo isaa deebitee dhaggeeffachuu hin dandeecha fiduu hin dandeenya fiduus qabna waan gadaarraa madde ka jedhu kallattii keenya jira achittu. So gaafa achii dhufnu akkasitti warra adda waayee wajjinis yaa'ii hawaasatti ta'ame irratti wanni yaa'iin sun kallattii kaa'ee qaba. Naanna'ee ODP'n paartiilee biraatii wajjin dorgomuuf dhufa malee
jechuun yaada isaa Oromootti gurgurate Oromoon yaadii inni harkaa qabu kun siyaasa irratti wanni inni qabatee dhufe diinagdee irratti wanni inni qabatee dhufe yoo sirriidha ta'e filata. Isan bitta ka gurgurachuu dandeettan yoo abbaa aangoo sunuu ka qabaatan taate isanii qabsoo sabaatiin dhuftan ODP'n gubbarra san ergu malee humna mootullee hin qabdani. Sabi meeshaan itti sanii kennu sun irra deebisan uummata gurgurachuun korraapshinii ta'uu yaa tun akkasii miti tun akkasii miti ODP illee OPD illee taanee ka jaaramne Oromoo mari'anneeti miti. Kanaaf uummata Oromoo dhiban jechuudha. Uummata Oromoo wanni dhibu jira. Uummata Oromoo hambiraatis namni Oromoo mari'atee ijaarame hin jiru. Rakkoo Oromoo laalee rakkoo Oromoo kana maalinni jedhee addaan baase akkamitti immoo furamuu danda'a jedhee gurmaa'insa mataa ofii namuu akkasitti ijaarrate. Abaawoon illee Kaafaa'oon illee ODF faas hundumtu namni Oromoo maal isin ijaaru jedhee ganda keessa deemee nama hunda gaafate so akkanatti naa jedhaa jedhee Oromoon sagalee itti baase paartii akkanaa maqaa akkanaatiin yaada akkanaatiin naa ijaaraa jedhee namuun jiru. Hin jiraatullee waan akkanaa borus bakka akkanaatti burjaajii uumuun sirrii miti. Paartiin akkanatti ijaarame addunyaarras hin jiru. So paartiin aniifatam walitti dhufne yoo paartiin amma keessa jiru kun naa ta'uu baannaan walitti dhufne nama biraas maal inni rakkoon Oromoo eessa jennee mari'anne achii booda paartii dhaabuun nu barbaachisa hoo jenne akkasitti deemnee dhaabna erga dhaabna. Uummataan mari'achuu baattanillee uummata bulchuu jirtanii kanaafuu yoo isaan hin mari'anne wanni tokkolleenis malee hin taane uummati yoo sanirra akka miidham taate protest godhee isan buqqisuun danda'a jechuudha oomna ol isan itti taatan. Mirga qabachuu akkas. Uummanni immoo yoo isa miidhan kaleessas mirga qaban manna irra qofa miti. Borusiif taanis wanni mootummaan tolchuuf wanni paartiin tokko tolchuuf fedhii faayidaa isaa eeguu qaba. Fedhii faayidaa isaa kana laalee yoo fedhiin faayidaan isaa karaa nagaa mari'atee akka deebi'uuf godhuu danda'e ta'uu baannaan immoo filosoofikalii kun yoo wanni Oromootti roorrifamu jiraate Oromoon roorroo ofirraa ittisuu hin danda'a. Har'as borus kaleessas hin danda'a. Yaa saatiin qabnullee waan taatuuf siin ariifadha. Paartiin waan fedhu murteeffataa uummatatti fidee gurgurataa jettan. Kanaafuu murtii paartiitiin hin jettanii jettan. Murtii paartiiti. EPP ta'uuf paartiin keessan amantee jirta abtaayee. EPP miti amma actually erga mari'annee booda PP Prosperity Party. Itoophiyaa dura kaaftanii. Akkasumatti maaliifu namni Itoophiyaa maalii wanni jedhan suni nuyi paartii Indiyaati miti. Actually ka Ameerikaatis miti. Ani Itoophiyaatiin beekama. Waan beekamu deddeebi'anii yaamuun hundumtuu waan akkas ofiin jechuuf wannoo jedhaniif waan barbaachisaa yoo nutti hin fakkanaaf Prosperity Party dha paartiin keenya. Waan kana gaafa tolchin. Maqaan paartiin sunumaaf mootii maqaa Itoophiyaa kan sodaatan isaanii. Laakkee wanni sodaannuuf hin jiru maaliif sodaan? Itoophiyummaa keenyatti shakkii hin qabu. Itoophiyummaa Oromootis shakkii hin qabu. Gaaffiin Oromootis Itoophiyaa keessatti deebi'eenneeti anamannuun. Kanaafuu PP gootan. Prosperity Party kana paartiin keessanii lama. Gabaabatuu qaba wanni dheeressinuuf hin jiru. Itoophiyaa ta'uun keenya garuu already guaranteed nu hin beekama. Waan beekamu waan deebinee jennuuf hin qabu. Kanaaf kabiraa miseensa keessanii mari'attanii miseensa keenyaan tokko sadarkaadhaan wanni mari'atamee jira. Wanni naa bakka hin jirretti naa ol qaamni jiru koreen nu jiraawwachiiftu nu oli dura taafitti aanan nu oli bakka itti mari'atamuu qabutti akka adda waayitittis wanni mari'atamee jira. Akka ODP'tittis mari'atamee jira. Koree giddu galeessatittis olama mari'annee jirra. Achi gadittis immoo yaa'ii ariifachiisaan irratti mari'atee dubbii ilaalee murtii kennee jira jechuudha. So wanni achirraa hafe immoo dhawaatuma mari'atamaa deema malee. Marii teessan tan irratti hoomiin adda taasisan qunnamuu dhageenya. Miseensummaan keessan keessa marii san marattan suniin information adda adda nu dhaqqaba turte uummatii paartii teessanuu keessa namni mormaa ture. Asum deebisii ittaanaan paartii ODP Ablamma Magarsaa mormuusaa uummata bal'aa ifa mormee ture. As keessa hoomiin guddoon jiraachuu dhageenya. Ammoo san mormii uummata dhiista uummata mun dhiban jettanii jirtanii paartii teessaniyyuu akkuma musaniin dhibanii murteessitanii jirtan. Kanaafuu waan parsan ruul ta'uutiin jirtu wanni keessan kun. Waan parsan ruul akkamitti taatiree atu filaan garta. Hooggansi paartii kanaatis nama tokko lama miti baay'eedha. Mari'anneerra
bakka mari'annetti agam beekutti walii galteedhaan wanni murtaa'e agam beekutti gaafii immoo namuu kaasee jira gaafii ati kaasaa jirtu kan wanni kun gaafii Oromoo wajjin akkamitti deema ofiin of bulchuudha wajjin maal fakkaata gaafii afaanii wajjin maal fakkaata gaafii Finfinnee wajjin maal fakkaata akka jedhu namni gaafii kaasee jira gaafii san irratti yaanni kennamee mariin bilcheeffamee eessatti yoom maaltu ta'uu akka danda'uu fi caaseffamni paartiitii fi caaseffamni federaalaas walitti akka hin buune qarqaratti immoo baatu biyya kana keessa yaada sadii jira siyaasa irratti gam tokkoon warra maqaa sabaa dhaga'uu hin barbaanne caafii mirgaar caafii bitaa jechuu dandeecha qarqara san ka jiru jira waan lammii malee waan sabaa dubbachuun hin ta'uu wanni jedhu jira gamanaan immoo waan sabaa malee waan Itoophiyaa waan biyyaa waan waliigalaa dubbachuun hin barbaachisu waan jedhu jira achi hedduutti immoo kanas yoo waliin madaalchifnee deemne malee wanni kun rakkoo ta'a. Isaan kan keessa kan? Nuyi jidduu kana jirra. Baalaans gootan. Kasabaallee, paartiillee, lammiillee waliin deemsisuu jirtan. Wal faana jiraachuutu irra jira. Kanaafuu miseensi paartii keessanii dhimmichi mormuun hin jirtu jechuudha. Miseensi paartii keenya namni gaafii kaasu amma sadarkaa mormiititti ka jedhu jechuun yoo mormames rakkiin hin qabu kun yoo mormame namni amma yaa dimokiraasii jechuun ati sinuma beekta biyya irra turtee dhuftees yaa Keeniyaa ollaa teetii tanas hin beekta dimokiraasii gaafa jedhan yaa waa hunda irratti namni walii gala jechuu miti namni waan baay'ee irratti walii galee amma waan irratti walii hin galle qabaachuu hin danda'a yoo danda'anii sagalee guutuudhaan walqixxee murteessan baay'ee gaariidha yoo sun hin ta'in immoo sagalee kennanii caalmadhaan akka itti murteessan jira haa ta'u immoo hoogganni keenya keessatti jaallee lammaa wajjinis wal qabatee akka itti dhufne hin beekna gaafa ibiddaa sun gaafa rakkoo sun hojii turre jaala keenya adda duree ibidda jala dhaabbatanii nu hoogganaa turani so kabaja qabnaa fi ulfina qabnaa fi bakka garaagarummaan jirutti garaagarummaan yoo jiraate wanni silaa gaarii ta'u keessatti dubbachuun keessumatti fixachuun gaarii ture. Yaa jaalkeen eegi waan lammaa kaasuun waliin eegitti boroomsite kabaj qabnaa fi in jaalannaa jaalkeennaa jettanii jirtanii jaalkee san ka kabajan hawumatillee sababa isaa san kabaju mar dhiftanii eegi Itoophiyaa guutuu idaa of murteessitan. Inni rifne lakki inni rifne ammasi akkaataan jaalammaan dubbiitti kaasanis hir'ifameera ka jedhu hin jiru. Ammoo soda qabaachuu ammoo dubbatee jira. Lakki ammoo aga paartii keessa bayi jedhanii dhiibanii na baasanitti qabsoo sabatti fufu dubbate paartii keessa dhiibame bahuyyuu yaa'u sodaate jechuudha lammaan. Lakki sun amma wanni amma paartii keenya keessatti kanaan duras barame namni yaada addaa yoo qabaate yaada addaa qabaachuun cubbuu miti. Amma wannummaan amma walqixxummaan adda waa'ee keessatti dhufuu qabaa jedhamee amma wanni baay'een cabee dhufe kun dur nama gamaggamsiisa. Oromoon waan isaa malee hin arganne rakkoodha. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba jedhanii OPDO keessa ta'anii gaafii sun kaasuun nama gamaggamsiisa. Haa ta'uyyuu immoo malee gaafa sanuu gamaggamaniitu waan ta'e achumatti dhiisan malee akka silaa paartii biraa wal muranii wal darbanii wal jechuun waan baay'ee wal qusachuu ture gaafa sun har'a immoo waa hundi cabee bilisummaa miidiyaatis dhufee namni jaala keenya nu wajjin ibidda keessa dhaabbatetti dhiisiti kaanan asuun turin kan nu wajjin walitti dhukaasaa turan akka paartiittis akka mootummaatittis sanii miti ka barbaachisu koottati yaadan dorgomnaa olaantummaa yaadaa ti bakki kennamuu qaba. Falmii yaadatiif bakka kennamuu qaba wanni jedhametti so bakka biraatiif bakka dhufee namni waliin haasa'utti wanni yaada isaa maa akkanatti yaade jennuuf hin jiru jechuudha. Asirratti maa akkanatti yaade jechuu baattus fakkeenyaaf eegii waa bilama magarsaa gabbee viiyoo irra sun dubbate waan uummati bal'aan dhaga'e hoomii qabu akka waan kan itti namin jalqaba irra kaasa akka morma ture dubbatanii
atammoo full Facebook hankeetii irratti immediately waqortee turte gaafa sadaa soddoma jechuu dubbii gizatti keeyyattu jaalle lama magarsaa idaamuu fi waan kan akka falman dhageenne VOA itti mee namni mormelleen hin jiru qoree hojii raawwachiistuu gubbaatti akka baasuu sabatti argee qoree wannii gubbaatti walumaan mari'annee murteessine guyyaa kaan isumatti rafeete yaa tokko yaada lammeessu asum deebiftee diimokiraasii keessatti sagalee caalmaa murteessaa maajooritii ruul waan jedhu waan kaaftu fakkaata. Lama magarsaa nama uummata Oromootti gurrisan darbe nam jajjaba san qabate saniin deemu ittaana paartiiti. Waan inni itti namanii murteessanii maajooritii ruul and right wanni jedhan kun diimokiraasii laftamii dhaabtaayyu. Diimokiraasii keessatti yaa'u akkuma siin jedhe jaallammaan Oromoo birattis nu birattis ulfina qabu. Ammoo namni tokko tokkichuma. Kana wanni dhugaa haalluuf hin jiru jechuudha. Bakka namni 50 walitti jirutti yoo harka ka kennan taate namni tokko namuu tokkuma tokko qaba. Ulfinni beekumsi wal caaluu hin danda'a. Garuu diimokiraasii gaafa jedhan akkanuma. San akkas ilaalu. Naanna'ee an waan ofii beeku ka barreessu. Bakka hin beeknetti wanni dubbatame yoo jiraate sun rakkoo miti. Bakka hin beeknetti. Garuu immoo ammas kabaja isaanii gabbuusuuf otoo hin ta'in anis isaa ta'u haadhatii isaa ta'u abbaa fe'ee isaa ta'u kabaja namiifuu qaba. Garuu immoo dhugaan beeku namiifuu jedhee hin dabsu jechuudha. Ofiifis jedhee hin dabsu. Jechuun even lubbuu xiyyaaf jechuudha dhugaan dabsu. Kanaaf amma karaan banaadha. Yaada kaasuun isaanii rakkoo miti. Ammas kanaafuu yaada isaan kaasan suni mormita akka dhuunfaatti waan mormitiin qabda. Anam akka naa galutti ida'amuun kun caaseffamni haroofti kun Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif hin tolaa jedhee amana. Namni na amansiisu immoo yoo jiraate sababa natti himanii waliin mari'annee yoo na amansiise immoo kan inni amanu fudhachuu danda'a. Ati yaa fudhattee inni akka hin fudhatin yaayyuu himi. Yaa. Yaa himee miti. Ati ammoo inni fudhachuu akka hin fudhatin akka waan jira achitti paartii deeggaree harmatti ammoo uummata Oromoo waan soba himeetti barreessiti. Dhuguma kun. Bakka nan beekutti kun dhuga. Bakka nan beekutti. Kanaaf ablamaan hin sobee jechuudha. Ani amma akkasiin jedhe amma abalamaan hin sobanii hin sobnee jechuun waan beeku ka barreessu. Waan beeku ka dubbadhu. Kanaaf lammaa yaa deeggar waan tolchi cufa. Koree gaddu galeessatti gaafa murteessinu hundumtuu sagalee guutuudhaan ka murteessine ka mormi hin jiru. Ka yaada addaa qabates hin jiru. San immoo nama 52 ka ture. Ana qofa miti jechuudha. So bakka sanitti yoo hin himin yoo mormiin keessa jiraate waa wayitiifis yoo qabatan. Abalamaan ammoo asitti irra deebi'ee isaanii cufatti guyyaa sun immoo dubbate. Kun hin jirtu. An isaanii ida'amuun hin ta'u paartii kana haaressuun bifa kanaan merjeriin kun hin ta'u wanni jedhan suni walitti makuun kun hin ta'u ka jedhu yoo na jala darbe ani hin beeku garuu hin dhageenye. Kanaafuu ati waan qabdu barreessitee jechuudha. Koree hojii raawwachiiftuu keessatti abalamaan gizee harka baasu pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii dhaattu walii ta'anii pirezidaantichi harka dheeressee baase abalamaan ammoo harka gana baase. Fuuli isa gubbaa ammoo reaction nu communication gizee barannutti communication is all about what you are saying waan ati itti malee akka ati itti miti jedhan. Akka ati itti suntu waa ibsa fuuli isaarraa reaction jiru. Oomuu ilaalte. Amma bakka san waan sun isaanumaan laalti malee bakka sanitti waan ati sargiti waan ani sargi interpretation ani waan kennu qaba ati waan kennitu qabda achi keessa seenuun waan nu barbaachisuun se'u. Kanaafiyyuu ablamaa waan jira san waliin murteessee wanni nu uumatatti himee waan ati qubiin qabne jechuudha. Akkasi. Ulfaadhi galatoome hin dabar garhaan kee dhumna waan dhuunfaa keeti. Atini Taayyee Danda'a bakka bu'aa uummata Oromoo moo bakka bu'aa ODP'ti. Anamma ODP keessa jiru. Nan qabsaa'ee ka dhufeef Oromoof ani. Oromoon immoo filee nan fin. Anumatu ofii dhufe malee Taayyeen achi nu haadha godhee namni sagalee tokko naa kennin jiru. Ofii kiyya ammoo gaafan dura qabsoo kaabaawootittis dabalamu gaafan hidhamus jarana isinii dhaqeetan isinii hidhama harka naa kennaa jedheen gool. Garuu rakkoo Oromoo laalee akka lammii Oromoo tokkotti rakkoon Oromootuun furamuu qabdii jedhee seenee jechuudha waan san. So bakka bu'aa dhamoo miti ka jedhu bakka bu'iinsi akkaataa itti argamu hin beektu. Amma wannoodhaaf dhiyaattee yoo si filan
yoo si filan akkasi filamta. So bakka bu'iinsa wanni jedhanii ani ODP ka dhufe kophaa kiyya qabsa'uur Oromoodhaaf qabsa'u ofiifan dharraa qaba ofiifan yaada qaba mataa kee ni jira quuqamatti qaba. So waan kana immoo tarkaanfachiisuu ka danda'u jaarmaya kophaa kiyya miti namni tokko du'uu siin danda'a dhukkubsachuu siin danda'a. So jaarmaya wayii keessa seenuu waan barbaachisuuf jedhee yaade hambaasu immoo kan hidhee dhufe. Kanaafuu yes or no question at opinion bakka buutu moo Oromoo bakka buutu. Maal jechuudha kun? Hallamaan keessa fila paartii filosoofisaa gargara kiree fudhatte himta talleen takkaan jechuun fakkeenyaa fi fakkeenyaa fi akkamitti exclusive ta'a? Reefu amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filatee bakka ofii buufate. Isaan ammoo uummati san hin filan. Jechuun ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa taa'ame. Maal jechuudha? Gizee iddoo asirratti follow up question dhibii waan qabu fakkeenyaaf atini yoo dhimmi wanni dhimmi Oromoo ilaallata gizee react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyin fakkeenya gizee Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gizee atini qortee barreessitee waan kan mormitu fan argeen yoo ammoo qondaalii mootummaa tokko gizee iddoo saayidii qabattee waan barreessitu waan argeen Facebook tanti follow tolchi fakkeenya si kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likk naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaan waa qortee turte. Gizee dubbii wayaa bala musime irra kaatelle gizee difendi gootin dhageenna irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmadis namoota gargaara ODP keessa gizee atiin jaalowwan kan keewwanne ittiin dhageen rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaraa taate fakkeenyaaf Gujii of fudhannam 400 wayituu jira taaksii react gootin dhageenye gareen adda addaa uummata Oromoo irraa tarrab jechootiin barbaachisu kabar wayyaaneetuun jedhamnoo jedhanii dhageenna takka reacting goon kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhee si gaafadha. Amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeke wayii jira. Daba jira. Akkas ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan. ODP wanni jedhan kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa ka jedhee qabatee jiru. ODP bakka bu'uu jechuun miseensa ODP ta'uu jechuun tootalii Oromoo dhiisuudha ka jedhee yaaduu jiraatu kun cubbuu jechuudha daba. Gaafa kanaan durallee odoo jijjiiramni kun hin dhufin Oromoo ofumaa dubbattee hin beektu kan namni kunis cubbuu. Mooyaallee yaadatta ati. Waan sun sirra dhaban yeroo amma mooyyalee dubbiin taate strongly uummata saayidii qabattee gizee waa barreessitu qubqabna waan mooyyalee yeroo sodaa sun uummatillee kan pireessi godha boorana akka galataa gizee waan mooyyalee irra si kaasa. Eegi ammoo ODP dabalamtee aangoo argatte completely ODP uma fight gootaa jedhan. Akkasii miti dubbii wanni ilaalamuu qabu. Akka dubbii ilaalamuu qabu. Amma dubbiin yoo mana kee keessatti waa dhalatan. Amma dubbiin yoo alaa dhufee nama alaatii waliin buutu akka gootu qabdu. Ammoo gaafa rakkoon keessa keetii as dhufu waan si dhibu qaba. Tokko lammaffaa gaaffiin Oromoo deebi'uu qaba. Uummanni Oromoo rakkoo kaleessa keessa ture keessa bahuu qaba. Jedhee nama nani. Wanni kun immoo waan fedhaniif hin ta'u. Akkanumaan haa baanu innee waan qalbiidhaan akkanumaan kajeelleef hin ta'u. Waan barbaachisu qaba. Wanni barbaachisu maali? Waan barbaachisu sabii san gargaaruutu hin jiru. Waan barbaachisu sabii nu qarqaaraa hin jiru hin jennu. Ammas ijaarama barbaachisa. Gurmaa'ina barbaachisa. Paartii barbaachisa. Oromoo ragan caala akkam gurmaa'isaaf taayye. Akka sabaatti uummata Oromoo caala gurmaa'in jira saayidii amma. Laakkisan jedhaan jiru. Akka Oromootitti gurmaa'uu waan tokko ta'e gurmaa'insi beeka akkanumatti Oromoon onnoo ta'ee sabboonummaadhaan yaadaan afaaniin fedhiidhaan bakka tokko dhufuu miti. Kun waan sila formal ta'e structure formal ta'e institutionii jabaa gaafii kana kurfeessee definitionii itti kennee yooma eessatti akkamitti deebi'a akka jedhu. Institutionii jabaa jedhaman isaan itti kenna bitta. Institutionii uummatni silaaftuu paartii humna tokkoon dhaabu humni tokko dhaabbachuun Oromoon balleesse. Isaan amma fakkeenya strong jedhaa isaan itti kenna bitta. Strong jettanii qabsoo sabaa waadaayyaa fuutanii bitta. Kanaafuu strong paartiin dhibin Oromoon barbaadu kan. Laalka wanni jedhu jiru strong paartii alaaka biraa barbaadamaa miti. Paartiin jabaachuu qabaa waan ta'eef. Paartiin nu qabnu kun jabina qabu qaba. Wanni hanqatu immoo jira. Jechuun yoo namni akka sanitti kalaalullee ta'e sun rakkoo beeke. Wanni kun jabaataa deemuu qaba. Jabaataa deemuu qaba. Jabaataa deemuuf immoo piriinsiipiliin paartii jira. Piriinsiipilii paartii jira. Hawaan kana jabeessu. Hawaan kana tokkoffaa
marii keessoo jabeessuudha. Waan silaa keessatti irratti faayitu wal goonu waliin. Dhimma amma silaati duratti kaaftu kan dhimmoota adda addaa wanni keessatti kaafu. Qeeqee walitti dhiyeessu. Baay'ee jira. Wanni kana goonuuf jaalli keenya yoo inni dogoggora raawwate dogoggorri inni raawwatu ka isaatii miti. Ka paartiiti. Ka paartiillee ta'a. Ta paartii qofarratti illee dhumuu miti. Dabee uummata miidha. So akka akkasiin taane keessatti waan tolchinu qabu. Keessa ammoo gaafa wannoo ta'u gaafa sibiratti waa ta'an gaafa namatti wajjin bobbaate namatti wajjin deemtu ammoo dhiibbaan haleellaan fagoodha isaa ta'u dhiyoodha itti dhufu nama mo'ati dhiyootti beektu. Nama riiba malee si wajjin hojjetu nama biraa misinterpreet godhee akka wayoggaa jedhu jechuun atamma nama wajjin ooltu nama gaazexaa wajjin ooltu nama kaameeraa sii qabu kan sitti irra beeka. Nami fagoo jiru nami wayii tokko akkanumatti yookaan jibbarraa ta'uu danda'a. Hin beektaa feesbuukii amma jiru. Beekuus wallaaluus nami maqaas jijjiirratee maalis jedhee yoo maqaas qabaate waa wayii akkuma fee godhu. Nama ati sirriitti beektu kan hankaleessaa handheengaddaa hambara kaanii waan fe'uu ta'e ammatti garuu namni ati itti dhiyeenyaan amma humna isaa si wajjin isaa rakkatu argitu. Namni kun dhugaa namni attaak godhu. Ati dhugaa isaa hin beektaa. Nami biraan beeku dhugum isaatiin dhaabattee jechuudha. Akkasi. Warra gamma mormituuf kan cifaayu dhugum qaban jettee yaadda. Ani amma ofii kiyyaa beekut Akkan. nama nani akkanumaan faarsuuf yookaan immoo akkanumaan dhiibuuf an godhan jiru jechuudha. So waan kana diffendi godhuun immoo jaala ofii hin barbaachisa. Isa nammoo akka paartiitti akka ODP'tti dammi san dur yaatan uummata Oromooti. Nu warri televezyiinii audiensi kenna wanni guddoon nu qabu. Isanillee waan isan qabdan paartiin isan qabsuuf saniif uummata Oromooti Oromoo qabdan. Koomii paartii uummata Oromoo irra dhufu akkamitti ilaalti fudhattu? Fudhachaa turtanii uummata keessan keessatti? Akka maaliif fudhachuu didna? Gaaffii uummata Oromoo lakkoofne harkaa qaba. Kanaafuu waan hojjennus koomii sabii san kennullee hin fudhattanii jechuudha. hin fudhannee. Armirratti waan waldhaa tokko barreeffama kan keessa baasee sii qabre. Sadaas 12 irratti girris maaltu dhibeette barreeffama barreessite keessatti. Girrisi waan godhin beeki jetti waan isin galchi waliin rakkata akkasuma iyyeeyyisiisa jidduu kan ammoo muudamuuf kaafamu hoggansa ODP'tti jar waccisiisuu jira mee maalti jar dhibi jaalalmoo jibbo ODP'tti akkas jar rakkisa maaf akkas booyuu ette gaafatti nami gaafas koomenti san kennee ODP'n nam buuftu yookaan korsiiftu koomenti godhu uummata Oromooti yaa uummata Oromooti harki caalu uummata akkas hin jedhu amma bakki dubbiin irraa baddu achi bakki dubbiin irraa baddu uummata Oromoo miliyoona meeqa jechuun waanuma namni 10 namni 11 namni 12 akkasumaan kasunuu yookaan ijaarame ta'ee jedhamee ajandaan itti kenname inni oofu. Uummata Oromoo tarii riiprezentaatiivii qaba. Uummata Oromoo bakka bu'aa fakkeenyaaf uummata Oromoo miliyoona 50 feesbuukiin fayyadama. 50 dhiisa akka biyyaattu nam miliyoona 6 feesbuukiin fayyadama. Akkasitti herregama. Sun keessa uummata Oromoo riiprezentaatiif avreejii fudhataa miti. Barreeffamati barreessitu keessa namni 3,000 kooment kennee 2,000 yoo waan ati barreessitu sun irraa quuf hin qabne warri sun Oromoo bakka bu'eetti yaaddotin. Oromoo bakka bu'ee ka jedhu tokkoffaa namni Oromummaa tanaa akka isiin itti ilaalamtu Oromummaan kootiyyuu miti Oromummaan afaanillee maqaayyuu miti safuu isaa duudhaa isaa fa'a hammatti waan siraa Oromoon hin jenne waan Oromoon jechuufi miti dhaga'uufu saalfatu wanni jedhu ani waan akkasii bakka bu'aa Oromooti jedhee amanuu hin danda'u. Namni waan saalfii waan maal jedha booranni waan akkasiiti. Waan araamuu qabuu babbadda. Waan fokkisu waan jira waan akkasii. Waan ceeraa fokkoo. So Oromummaa waan ceeraa fokkootu waan akkanaa kan namni dubbatu. Oromoo bakka bu'aa intarestii Oromootiif faayidaa Oromootiif dubbatan. Yoo akkasirra maajooritiin Oromootu ceeraa fokkoon beektachuu bitta yoo namni kun sadii yaadi si kenna yaadi sirra kennan baay'ee waan hordofuuf namni hedduun si abaara. Namni kun cuftii aganum si jibbe moo aganum ceeraa fokkoo Oromoo wallaalti moo wama si barreesse sunti gizee tokko tokko waan sab kan tuqa yookaan sabaarsa. Waan saba tuqa. Haga qalbiin kee beeku waan saba tuqa. Ani hin barreessin. Fakkeenyaaf si kaasuu danda'a girrisaa. Girris shane war moral hin qabne war yaad hin qabne war sagalee uummata dhabe etta walta qabde jimlu walumaa darbatu. Sun akkasuma as keessa uummata Oromoon jira. Sun amma namni akkam siin jedhee sun namni waan
jedhuuf waan dhiisu hin beekne. Ayya. Waan lagatuu fi waan hojjetu hin beekne. Akka durasiin jedhe definishinii uummata Oromooti. Oromoodha yoo jedhe waan akkasii sun. Kanaanuu immoo kanam tokkichi kudhan fa'aa 20 fa'aa waan adda addaa deebi'ee arrabsumatti oolu. Nama akkasii namni sun tokkoffaa maqaa isaatu maqaa Oromootiin haa ta'u malee baay'ee isa diinni illee godhuu hin danda'a beekate. Maqaa Oromoo boonaa jechuu danda'a, sabboonaa jechuu danda'a, leencoo jechuu danda'a, waan akkanaa jechuu danda'a. Namni kun eenyu anati beektu namaa go eenyu isaa kati beektu. Baay'een isaa ofiifuu dhokate ana hidhee asuu bahee an dubbatuu hin danda'in namni akkasii. Yaadi sun kan yaaduu uummata Oromoo hin jirette yaaddu. Yaadi nama qulqullootu hin jiretta. Yaadni nama qulqulluu akkasiin ta'u. Kanaafuu yaadi. Na loluu hin dandeetta. Na loluu hin dandeetta akkatti na loltu qabu. Si loluu hin danda'a akkatti si loluu qabu. Tun aadaa Oromooti. Namni garuu waan hin malleen kallattii saniin dhufu waan Oromooyyuu saalfachiisan dubbatu waan Oromooyyuu saalfachii waan tokko yaada kennuut gubbaatti namni karaa adda addaatiin yaada kennuu danda'a. Kana marrabsiin jira waan hin taane dubbatiin jira. Ka dubbatsulleeni waanuma ta'etti sun fakkeenyaaf akka itti barreessitu galuu fi didda akkas jechuu danda'a. Kanaafuu nama gas gahaa yaada kennu keessaa yaadi Oromoo hin jira jechuun xiqqoo. Yaadni Oromoo jira. Yaadni Oromoo fakkeenyaaf waan an jedhe irratti waan an godhe irratti bakka kanarratti tokko sababa kanaaf wanni kun rakkoo. Sababa kana yaadni ati yaadde akka yaadatitti sa yaaduu mirga keeti. Garuu immoo akka kiyyatti kun karaa kana Oromoo miti jedhee namni dhufuu hin danda'a. Garuu odoo dubbiseetu raawwate yaada silaa fuula tokko ta'u sumaa maxxanse an arraba 38 achi jalatti gannaqu odoo iyyuu laalin kana yaada Oromoo ta'ee takkaa yaadan takkaa naman. Kada barruuti jechoota dubbatte keessaa warroota maqaa Oromootiin qabsaan tokko irratti warri shunkurtaa afaanan gurguru jettee yeroo tokko dubbatte turte. Warri shunkurtaa afaanan gurguru suni nam qabso Oromooti urabba tokko ammaate ka tolu Oromoo ta'e ta'uu qabaatuuti nam sabaa fedha urabba'i. Aannan shunkurtu gurgurteedhaan agas gabbuusuun hin fakkaate. Lammeessoo akkas keetti taate isan odiippi keessa waggaa si dabalate warra mani dhaaba nam guure nam balleessa ture sun cuuf keessa odiippiin sun hin jirti. Warri suniin gantoota jechuun dandeenya. Namni fedhii fi faayidaa uummata Oromootiif lafa fagoo deemuu miti. Guyyaa tokkoyyuu guyyaa lamayyuu itti yaade itti dhiphate. Oromoo biraayis nu biraayis kabaja qaba. Garuu immoo akka duratti ennisan. Namni gaafa waan tokko mormus gaafa waan tokko deeggarus dirbaba Oromoon ittiin deemuu qaba. Yoo san keessaa bahe rakkoodha. Namni yoo si arrabse faarsuu hin dandeettu. Yoo si arrabse ati faarsuu hin dandeettu. In ulfaata jechuun atis nama waan ta'eef. Kallattii saniin wal arrabsitan jechuudha. Wanni sun waanuma akkasitti karaa san dhufe malee jibbarraa yookaan immoo gumaata isaan godhan xiqqeessurraa miti. Namni gaaf tokkoyyuu Oromoof jecha dheebuu oole Oromoorraa kabaja qaba akkasii yaan. Falaasamni nu qabnus ittiin deemaa jiru ida'amuun kan jennu kun yaanni nama hundaatu gumaati nama hundaatu waan dhufe kana keessatti namoota har'a jiru qofa odoon ta'in namoota har'a hin jirre akka waaqoo guutuu fa'a akka jaatanii fa'a kasaniin duraan akka taaddisaa birruu fa'a waan isaan godhanii darban itti teetuma dhufe asiin nu baasee inni aman. Kanaaf namni gumaata waan kana keessaa qabu namni qabsoo kanaaf gaaf lama gaaf sadii dheebuu oolee beela'e rakkate hundumtuu Oromoorraa kabaja qaba nurraayis kabaja qaba. Kabaj sun akka fakkeenya kabaj sun akka gamma akkatiin kennin fakkeenya shanii warra kana yeroo baay'eetti fayyadamtaa garee hattuu garee maseen itti guddoo abaarta. Shaneen tunini qabsoo Oromoo keessa oomuu gahee hin qabdu itti yaadda. Ammoo inni akkuma dura siin jedhe ammas akka akkatti namni waa laala. Akka akkatti namni waa laala. Gaaffiin Oromoo illee maalinni akka akkatti namni fareem godhu. Akkamitti deebi'aallee akka akkatti namni laala. Haa ta'u namni gaafa waan kanaaf deemu irratti akkan dura siin jedhe sun yoo achi keessatti miidhaan Oromoo ka gahu ta'e sila Oromumaaf waa gochuu keessatti ana malee immoo biraan jiruu ka jedhu ta'e adamma Guyyoo yaada qabda mataa qabda mataa kiyyaan hin yaaddu ija kiyyaan hin gartu so anamma Oromoof gaafa yaadu akkanatti fakkaatetti yaada jira malee akka namni biraa yaadettanii yaadu. Kanaaf akka tibsitu sun. Akka hin jedhetti yoo hin ta'u kasii hin jedhu jira.
karaa san deemuu baannaan ati diina Oromoo iyyuu miti jedhee namni Oromummaa sirra mulqu yoo jiraatu akkanumatti jechuun waanuma fakkeenyaaf gaafii akka na gaafattirra. Namni gariin gaafii kana gaafii hammaataa namni deeggaru gaafii jabaa gaafii ulfaataa isa gaafate kanaaf namni kun ammeenya qaba isiin jedhe yookaan immoo gaafii laafaa isa gaafate soo kanaaf innis waa wayite dhiyoo kasiin jedhu ta'e toora kanatti yoo laaltu bakki sun rakkoo. Namni jeejimentaali irratti hundaa'ee ana malee an biraan jiru jedhee namni sun rakkoo Oromootu isuma hidhee tan mana. Namicha odoon ta'in yaadisaa yaalta. Yaada san laalta. Yaadni yaada Oromootii miti. Yaada Oromoo toluu miti. Akka yaadu. As keessatti waan Oromoon taane Oromoo miidhaan guddoon kan dhaqqabe bar bulchiinsa wayyaanee keessa. Warra miidhama keessaa tokko wayyaaneef ammoo namni ulee ta'e uummata Oromoo tumsiisa ture OPDO. OPDOon sun hagammaan gogubbaa jirti. Bakka sanitti wanni an ofii kiyya deebi'ee ilaalee jira. Ofii kiyya an deebi'ee ilaalee jira. OPDOon wayyaanee fi ulee ta'ee jira an jedhu. Amantaa sun. Wanni allaalu jira. Wanni allaalu jira rakkoon gama saniin gahe miidhaan silaa gahe jira. Garuu immoo achi keessatti gaafa dubbii kana laallu odoo OPDOon hin jirre. Hoo jetteeti immoo seenaariyoo biraa laalta. Otoo OPDOon hin jirre maaltu ta'uu danda'a laalta. Ammoo achuma san keessatti roorroo san jala taa'ee takkee nama rukuchaa takkees nama hidhaa sanuu gochaa ammoo waan godhamaa achi jalatti guddate immoo ilaalta. Tokko Oromoon rakkoon isaa tokkummaa dhabuudha. Hin beektu. Tokkummaa kana ijaaruu keessatti caasanii OPDOodhaan diriirfame caffeen Oromiyaa hundaa'e haalaaf waa jabaatu. Oromoo bakka tokkotti wal argisiisu waliif fidu caasaa mootummaa kana tolchuu keessatti waan duraan hin turin wanni kun tokkummaa Oromoo ijaaruu keessatti gumaata qaba. Gumaata godhuuf lubbuu nama gangaa nam gumaata godhuuf fakkeenyaaf namu beektaa waa tolchu dhageetta namu waa tolchu riizinumuu fi qaba beektaa waa midhaasuuf waa yaaltee waa illee balleessita. Fakkeenyaaf Oromoo ijaaruuf roolii isaan irra eegam katabataniiti malee balleessaan isaan uummata Oromoo irraan gaanguddoo jira siyyuu dabalatee jechuudha. Anamma isaan amma gaafa san humni isaan qaban ijaarama isaan qabaniin ofirraa yoo roorroo dhoowwuu hin danda'an roorroo jalatti garuu of ijaaranii ofillee guddisanii Oromoolee barsiisanii roorroo san cabsanii jiru jedhaman. Amma roorroo san irraa guutuma guutuu bilisa baatanii? Roorroo san irraa bilisa baanee jira. Hanqina keessoo keenyatiin bilchina dhabuu nama keenyatiin wanni tokko wal hubachuu dhabarraa wanni dhufu dhufe malee wanni diinarraa nu dhufu wanni gubbaarraa sii gadi. Akka kaleessaa nutti fe'an hin jiru cabsinee baafannee jiru. Waan tokko asirra kaasanii jirarra deebiin yeroo baay'ee dhaga'i. Ani Taayyee Danda'a yoodhanii qabsaa Oromooti namganne hedduudhaa dabarseen qaba. Taayyee wanni inni daayireektii OPDO seeneef iyyuu bakka OPDOtii manidhaa keessatti siin jedhan basaasaa siin jedhan abtaayyaatu basaasa turte. Laal rakkoo guddaan waan kana kaleessa sitti mee jira. Namni barnoota ofii yuunivarsiitii irraa dhiisee odoo hanqina silaa wannoon qabaateen hiriyoonni na beekan jiru basaasuuf wagga 10 ammoo wanni basaasan immoo maaltu jira achi keessa jechuun akkanumatti loojikilii yoo ilaaltu sila namnuu gaafa maakalaawwitti qabamu namni dubbii dhoffatee achi darbu namumaa kun silaa odoon gaafatanii dhangalaasa anummaan basaasa siin jedhu kun Omayyuu ofiifuu achitti fixeen deemu hin beektaa jechuudha. Rakkoon jiru maal? Namni yaada inni yaadu waa waliin simanni waa waliin taane yoo ati yaadde waa wayii si maxxansa yookaan gantuu siin jedhe yookaan basaastuu siin jedhe oo fedha Oromoyyuu miti siin jedhe waa wayii ilaalee ta'u kana akkasitti bakka akkasitti dhalatee warra akkasiitii siin jedhe. So kun akka rakkootitti waan borusiif taanis Oromoon laallatu qabu malee loojikumaan yoo laaltu. Akkasitti ofuma atuu yoo laaltu. Jechuun waggaa tokko basaasee waggaa lama basaasee nan ga'u sila odoo basaasa ta'e wanni sun. Jechuun maal mee waggaa kana guutuu achi keessa basaasa maaltu jira? Kanaafan basaasaa miti jedhu. Akkamii yaadamaayyuu kun jechuun. Midhaaddu bakka dhibii kasatti maxxansan keessaa ETM saniin jedhan. ETM sun yadii gamteedhani jirtu. ETM sun beektaatillee yoo kaasa yada geette. ETM jedhani. Wanni jedhan suni anaa milkeessaa addisu. Wanni irraa ka'anii jedhanis akkuma dura siin jedhe waan nu jenne yoon tahin namni nuun faallaa jiru akkuma waa wayititti waa wayii gurupiingii wayii tolchanii an deeman
Addisuus wajjin turre, milkeessaas wajjin turre. Gaafa namni ibidda irraa fagoo taa'ee ibidda boba'u laalu nu keessa dhaabban. So jara lachuu har'as wajjin jirra. Waan irratti wal dhabnu hin qabaanna. Waliinis hin falmina. Garuu immoo har'as nuyi walii jaallan jechuudha. Gaafa akka namni fagoo dhaabbatee dubbatu sun gargar fagaachuu keessanillee ni mankura gamdu gafa keenyaaf. Takkan fagaan. Eegi tiim lamaan jaarame yuwasi isaniyyuu wal qubiin qabdanii waan jedhanii jira. Kijiba kun warra Gizaati nama waan lammaa sun barreessitu yaa sedda gaam qaree dubban sun barreessitu Dr. Milkeessaan afaan Ingilifaati none of us mata duree waayee barreesse. We have no moral ground to criticize lamma magarsa waan jirtu kira waaqora jira. Yoo dhugumaan isanii lachuu walumaan jirtan korallee kee walumaan teettan waan ati agarsu Milkeessaan marguu dadhaba. Milkeessaan argeemuun argine yaa namni kora tokkorra wajjin taa'e namni sagalee tokko wajjin dhaggeeffate akka waa hubatuu hin danda'a. Waan inni argine inni arguu danda'a. Waan inni hin argine immoo an arguu danda'a. So korri sun waan sa'aatii dheeraa ture. Yeroo hunda namni on board hin ta'u. Wanni wayii qalbii nama fufuutus jirti hedduun waan tokko tokko. So waan an arge inni arguu dhabe addan ta'u garaagarummaan ta'u. Waan ani yaadeen inni yoo yaades jaallummaa xiyyaaf tasaa waan addaan kutu hin jiru jechuudha. Ammas nu jaala waliin mari'anna. Maali irratti akkam jetteeti ati maal jettee maaliif jettee waliin jenna jechuudha. Wanni guddaan paartiin keenya ittiin beekamu kana yaadanarraa adda ta'e waan ati jette diinummaan Oromummaa walirraa mulquu jaallummaa walirraa mulquun hin jirtu jechuudha. Kanaafuu anaa fi Milkeessaan anaa fi Addisuun ammallee jaallummaa qabna ammallee wajjin jirra boruus yaada garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Hin dandeenya garuu immoo jaallummaan teenya hankaleessa ibidda keessatti tolfamte sun hin cabxu jechuudha kana. Agaa ceetanii aratti kiiloo seentanii akka Afrikaallee akka addunyaallee waa dadansa hojjetanii qabdanii dhugaa hin aalam jechuu kiyya. Agammoo san dhuftanii Oromoon gadadoon Oromoo baay'achaa dhufuuf dubbatama. Fakkeenyaaf Gujii, Wallagga, Booranallee dabalatee lubbuun Oromoo guyya guyyaan baati. Akka ragaa dhiyoo as qabnutti Gujii keessatti sababa rakkoo nageenya ataakaroo isaniif warri maqaa abaawootiin socho'a warra abaawoo woboon bosona jirsun uumeeni nama hedduun du'uu dhageenya. Namni hagan gaduun amma isaan dhagaame yaa. Nama hagan gahuu miti. Oromoon du'u iyyuu miti. Rifachuun isaa nu dhukkuban. Rifaatuun jeequmsa gaaf tokko dhalatuun nu dhukkuba. Haa ta'u immoo rakkoo saniif akka furmaata argatus waan goone guddaa qabna. Waan goone guddaa qabna. Gaafa duraatu I don't know yoo duuba deebitee yaadattu uummanni Oromoo waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu jedhee ture. Ammas waan tanan hin amanu. Haa ta'u namni akka waa hubataan hin jiraate. Waan kun akka furamuuf namni biyya kana keessa seenuu hin dandeenye akka galu. Dirreen dimokiraasii akka bal'atu. Akka kun ammas inni gootan kanatti namni yaada qabu yaada kanan qaba imaammata kanan qaba tarsiimoo kanan qaba Oromoodhaaf anatu kaanirra wayya wanni wayyuuf kanaafi jedhee namuu akka dhiyeeffachuu danda'u. Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa akka uumame siyaasi Oromoo jeeqamarraa gara minjaalatitti akka bahu waan goone qabna jechuudha. Garuu immoo gaafa kun banamu erga gaafa silaa dhukaasii barbaachisu kan hin dhukaasiin har'a immoo karaa nagayaa Oromoo qofa osoo hin ta'in ka biraatu Ogaadeen arguu dandeettaa galee jira. Nagayaan qe'eensa ni nagee qabdi. Bakka biraas galee jira. Akkasumatti nagayaan jira. Keenya keessatti erga dubbiin dhumate erga dubbiin hoo rakkoon illee jiraate nagayaan furamuu itti danda'u. Ganaa ibidda qabsiisuun sun baay'ee garaa nu nyaata. San immoo Oromoon eenyutu kanaaf gaafatamaa nu ilaala. Isa mootummaa biyyi bulchitanii qaama fulan barbaachifne dhukaasuun qaama lubbuu nama balleessuu jiru kontirool godhuma dadhabdan. Baay'ee gaafii gaarii amma kaafte. Amma caasa amma jiru kan eenyu akka gubbaan ture atis beekta. Oromoonis hin beeka. Saayikooloojii kamiin jaarate himaammata kamiin jaarate hin beekamu. So eenyummoo namni bakka furtuu ture hin beekamu. Intarestiin warra kanaa immoo maal akka fakkaatu hin beekamu. So waan kana qabattee even keenyummaanu waan kanaan dura siin jedhe waluu sodaachaa waluu amanaa caasummaan istiraakchariin nuyi ofii qabu akka inni kaleessa itti ture
fedhiin faayidaa wanni inni yaada ture waan baay'ee rakkoo harka qabna jechuudha. Waan kana immoo akkasumatti akkuma waan fayyaa akkuma waan gubbaa jalaatitti waa hundi wannoo jedhuutitti yoo kalaaltu ta'e rakkoon bira doon ta'e akkasiin ilaaluu rakkoo. No rakkoon yoo akkasiisan bira uummata Oromoo agi caasaan kun jiru agi warri dhiiga Oromoo dhugsuun angorran ka'e agi warri dabbara sun dabbisatti fufu dooti Oromoo akka jirtu jalqabumirraa kaasanii Oromoon iyya ture. Iyyan Oromoo sun guyyaa guyyaan ammoo nu gabaasaa ture. Nulleen dhageenne miidiyaa uummata Oromoo illeen dhageenne duutii uummata Oromoo clear taatee jechuudha. Kanaafuu qaamni Oromoo hojjeessuu keessa roolii qabuyyuu qaama keessan ta'uu amantan hattu maaliif gorsuu dadhabdanaaf taa'e. Amma wanni ilaaltu gaafiin uummata Oromoo akka ammatti fireem goote kana moo miti. Laaluudhaan kun dubbii akka kana gagga'u akka inni bilaak meel gochuun ta'an laaluu barbaachisa. Gaafiin Oromoo maaliin Oromoon maal jedhu dhiiga Oromoo warra dhugaa ture dhugaa jedhu maal jechuudha eenyu faadha wanni sun wanni kunu waan qorannoo gaafatu waan sila alligeeshinii guddaa wanni kun akkanumaan hoo jedhan baay'ee bijjitaa'u baay'ee rakkoo akkanumaan jedhamuu qabu wanni ilaalamuu qabu. ODP kee warra akkana hin jirre namantu abtaa'e omree faaso. Akkamitti jedhe akkamitti jedhe namni rakkoo uume namni rakkoo uume hin jiru. Uummata ammoo himachuu jira akka baasee fakkeenya namni kun jedhee uummati koomii sanii kenna namni uummati qubitti qabedduu jira. Nami laal wanni tokko tokko akkan dura siin jedhe ati amma deebii laal ammas namni intarastii dhuunfa irratti wallaale fedhii dhuunfa irra waan ta'e irratti walii bu'u waan san gaafii Oromoo godhee yeroo inni itti waliin abaaru argita achitti miti paartuma keenya keessatti wanni akkasii hin jiru waa wayiitii irra wal dhabeenna deebee dubbii hojimaataa godhee achirra siffi yoo dubbii akka kanatti ilaaltu ana bakka kana yeroo baay'een ture bakka kana almost waggaa tokko ture asirra nama baay'eetu dhufe waliin dubbanne namni aangoo gaafatee jira namni kondominiyeemii gaafatee jira namni lafa gaafatee jira anaa kana jechuudha lakki akka kanatti hirree Oromoo waliin hin geenyu dubbiin akkaataan gaafiin kun itti deebi'uu danda'u eenyutu maali ka jedhu sun hundumtuu qormaata gaafata tarsiimoo gaafatettu achi gabbahee gaafiin Oromoon deebinee ka jedhee barreessu jira. Gaafiin hin deebiin garuu dhuga kun ani sobeesiin jedhan jiru dhuga eenyu abaluu maqaa nama baay'ee gaarii miti. Dhuga inkaas maqaa nama kaasuun hin jirti gaafatti yasi deebisaa fedhe fakkeenya wanni lubbuu nama dursan jirti fakkeenyaaf namni lafa maqaa yaamtan Gujii Boora Wallaggaa guyyaa namni du'u jira. Kanaaf amma assaayimentii itti deemnaan hin barbaachifti itti deemtanii yoo mumseetti. Halkanii guyyaa hojjechuu jira. Achirratti caasan keenya caasan gandaa caasan aanaa caasan godinaa ofiisaatiifuu waan kana keessa akka ajjeefame guute jechuudha. Kanaafuu jechuun itti deemu humni dadhabdanii warri sun hin dadhabdanii warri walaatanii sun. Amma warra san akkasiin jedhe hin dadhabdanii akkanaa namni hundumtuu beeka. Tokkoffaa dubbiin kun karaa nagaa akka furatu. Achirraayis ka duu keenya garanaayis ka duu keenya dubbiin kun eega danda'ametti karaa nagaa akka furatu. Lammaffaa immoo akkasiin jedhe caasaa waan kana olaantummaa seeraa ittiin kabachiistu asitti qofa odoon ta'in bakka biraas waan itti ilaallattu jira bakki biraa karaa biraa jechuun bakki namni ilaalu bakkuma takka ilaalu bakka takka rakkoo namni yaadachuma deebisa dubbiin garuu achii miti wanni asitti qe'eetti illee eeggannu jira waan kanallee waan ittiin eeggannu qabachuun hin jiraatu karaa biraallee waan itti ilaaltu jira isallee waan ittiin eeggattu ilaalta rakkoo bakka biraa jirus ilaala san hundaafuu akkaataa inni madaalu yoo furaan deemin bakka tokko irratti yoo xiyyeeffatte rakkoo garuu amma humna keenya amma nu danda'ame gaafii rakkoo kana rakkoo nageenya dhiyaatti isaa ta'u kibbatti waan uumamaa jiru nu dhukkuba jechuun namni ana qofatu Oromoo wanni Oromoo taayyeen dhukkubuu yoo jetteetti rakkoo dhabee wanni sun anammas hin dhukkubuun jedhu akkaataan itti hubattu garaagarillee haa ta'u akkaataan fireem itti gootu adda addallee haa ta'u si dhukkubasiisa maaliifuu wanni kun foon kee dhiiga keessiif nama biraas akkasuma laalu garuu immoo namni waan fedhu hunda godhuun immoo wanni si dhibu jira waggaa 10 irraa barra akka har'aa kana ta'uu hin feene waggaa 10 irraa garuu immoo humni qabnu ijaaramni qabnu tokkummaan qabnu waan san nu goosisuu hin danda'a wanni hundumtuu akka qabu akka irra jirru kun immoo borutti kun seenaa ta'e seenaa biraa keessa jirra jechuudha. Akkasiin laalaa yoo deemne hoppii qabdan jechuudha. Hoppii qabna hojjechaas jira. Hoppii qofaan otoo hin ta'in qabatamaatti
midhaaddu gara kaayyoo rakkoo nageenya kanaa wal qabatee waan tokko kaaftee jira nageenya kan furuu fi agumni keenna yaalii godhuu jiraachuu akka raaraan dhumatullee yaalii godhuu nutti himte as keessatti amma akkuma Oromoo qabu akka jedhamelleetti nama hedduun bal'isa akka irra mari'atamelleetti warra kana akka hin galle namni tokkoffaa tiriik yookaan waan siyaasaa taphatee isanidha ODP sun dhugummaadhaan. Kun bar akka nun tahin ofii fuulduruun beeka. Loojii kumatu sittiin. Nu maal namaan jenna koottaa galaayen. Koottaa galaayen. Namni qaxxitaa kallattiidhaan Eertiraa irra dhufee Ardaayitaa galee leenjii barbaachisu fudhatee poolisii Oromiyaatti dabalamee jira. Ambiraammoo ka gaafa san gaaralleen ture gaafuma nu galaayen san seenee achimmoo leenjisuutti seenee jira. Nu waan goone hin qabu. Maaliif ODP takkana godhee PDO takkana godhee akka namni galuu hin barbaadamu kun cubbuudha. Gaafa duraatu koottaa namaan hin jennu ture. Dubbiin jiru garuu maal namatu maalirraa ka'ee akka ta'an hin beeku albee lamaan yookaan immoo waan lamaan taphachuu barbaada. Gama tokkoon annagaya fedhu. Gama biraatiin immoo ulee biraa immoo duuba godhatee waan akkasii ayyaatu jira. Of course kun nagaan dinne jechuun wanni jedhan sun dhara jechuudha. Midhaaddu garduma jirram saatiin qabnullee waan nu jalaa rifattee fi prosperity partiin izeema waliin merjir ta'uu odeessuu jiran waan sun qabda. Kana oduu anis akkuma isin dhageettan dhagahee jira. Fibiirraa. Wanni achirratti deebi'ee wanni ibsi baheellee jira. Wanni akkanaan jirtu ka jedhu. Lammaffaa wanni sirriitti ilaalamuu qabu jira. Sagantaan keenyaaf sagantaan isaanii akka samiif lafaa adda fagaata. Warri waan lammummaa malee waan amma saba jedhu kan dhaga'uun barbaannu waan jedhu jira. Wanni akka sagantaatitti qabatanii isaan lafa kaayatan. Toora kanatti akkanumatti merji goonaa. Wanni jedhan rakkoo maaliif wanni irratti merji goona. Sagantaa baafannisan, imaammata baafannisan, tarsiimoo baafannisan, dambii ittiin buluu baafannisan. Achirratti wanni sun gaafa duraatu mariifuu taa'ufu, wanni sun hagam walitti dhiyaataa, hagam adda fagaataa sallaaluun barbaachisaadha. Amma wannoo keenya kana dambii keenya kana maxxaneetu nu biran dhufu. Akkuma dheengadda mirkaneessinetti gala dambii isaallee, imaammata isaallee, wannoo sagantaa isaallee. Ammuma kanatti yeruma kanatti wanni sun ta'ee jedhameet yaa'u Igno achi dhattee maalii jedhanii wanni ittiin blackmail namitti wal godhu. Sun malee kun dharati midhaaddu hadabaru kan eegisiin dhartaasammaa finda. Amma olmas wagga lamaffaa deemuu jirtanii qabsoo sabiitti isan keessa gaafii joomata Oromoo hin deebimne nageenya Oromiyaa iddoo jeequmsa jira. Waa yaaltanii qabdan jeequmsa jira jeequmsi mormaan. Filannoon ammoo yaayyuu santi dhiyaatti. Paartileen hedduun isa nyaachuuf teettee wal qindeessuu jirti. Uummata Oromoo irra sagaleen argannaa ittanii yaaddu immoo wanni ittanii yaaddu. Laalamma dubbii rakkoo bakka kana jirti. Tokko gaafii Oromoon deebifnee an jedhu. Gaafilee ijoo siin jedhu. Gaafilee ijoo ka deebifni jiran. Gaafii ijoon Oromoo maalinni yoo naan jette naan. Namni biraa akka biraatti fireem godhuu danda'a. Gaafiin Oromoo ijoon Oromoon bilisummaa argatee dimokiraasii argatee waan barbaade ofiisaati. Waan barbaasa bedhe feek namni dhamuu jiraaf saayya gamma. Waa yeroo hin qabneef malee. Namni yoo seera cabse. Ani isin hidhames. Ati isin hidhamte. Seera eeguun dirqama. Kun biyya birattuu biyya kamittuu akkasuma. Inumaayyuu biyya kanatti namni seera cabseet odoon gaafatamiin afaa jira malee seera yoo cabsan akkas. Paartilee biraatii wajjin immoo ka jiru. Nuyi uummata Oromootiif waan hojjenne qabna. Waan hojjennu ennus qabna. Waan kana itti himan. Namuu dhufee ni mata sagantaa ofii. Waliin dorgomna. Oromoo waan barbaade abbaa barbaade filata. Nu Oromoon nu malee nama biraa hin filiinii hin jennu. Ammoo gaafa dhumaati Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdii qabdu guutuu jechuuni filannoo 2020 injifannettanii full confident taatu. Maal jechuudha amma gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha? Nu filatu inni akkamitti itti deemu? Nu filatu inni ka yaannu? Sagantaa maa bafan? Eega nu filatu inni ka yaannu maaliif yaani qophii filannoo goonu? Jechuun sun bar jalqabumarraa akka yaadamni isaa dogoggora yaadamni akkana.
nu filataa himmoonnaa nu qofa miti bar namummoodhaa na filataa jedhetti dorgomu nu qofa doon ta'in namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas nummoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jirru agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumne wajjinu laallee wanni nu Oromoof goon Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti mannee namni wajjinuu dorgomne himmoonna inni qabsoo goon. Rabbi san gargaare. Daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaaffiif deebiin qondaaloo DP Taayyee Danda'a Reedoo akkasumas Abba Liiban waliin goon kan fakkaatu ture. Taayyeen yeroo qabirraa qusatee waajjirri isaan na yaamee haala midhaagaa ta'e waan gaafachuuf waan naa deebisee fi ulfaadhu galatoomii jennaan torbaan keessummaa wal fakkaatu qabannee dhiyaanna. Jiraadha. Taayyee ulfaadhi galatoomii.